jijjiirama kana qonnaan bulaa keenya abbaa miiliyoonaraa kan taasise abbaa investimentii kan taasise. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya investimentiitti ce'uu hin danda'u. Yoo ce'es madaaliidhuma abbaa qabeenyaatiif kennamu kan kennamaafi ture. Jijjiirama kana seera haaraa baasee qonnaan bulaan keenya horsiise bulaan keenya dhibbantaa 20 yoo qusate investimentii takka ce'u hiree kan horeef. Isa kanaanoo waggoottan darban qonnaan bulaa 27,000 ol horsiise bulaa fi qonnaan bulaa 27,000 oli kan investimentiitti ce'e. Lafa liizirraa bilisa argatee investimentii takka ce'u kan godhame. Investara fagoo wayirraa finnee kan itti ilaallu duun taane ummata keenya inisheetiviidhaan deeggarree paakeejiidhaan deeggarree akka inni qusatu goonee investimentiitti ceessuudhaan abbaa kaapitaalaa akka ta'u kan taasisne jechuudha. Lafti Oromiyaatti qotamu miiliyoona 6 gadi kan ture jijjiiramni kun yeroo dhufu. Ammoo lafti Oromiyaa hektaarri miiliyoona 11.9 qotamaatti kan jiru. Dachaadhaan olmos kan guddate. Itti fayyadamni xaa'oo keenyaa dachaadhaan ol kan guddate. Gaadhaa gahaa miti. Kunoo jijjiirama gaaffii tokko iyyuu hin jiru jijjiirama.